Artistii jaalatamaa kan ta'e Artist Andu'aalem Gosaa wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa waa'ee artistii keenya jaalatamaa artistii Andu'aalem Gosaa isinii qabadee dhufeera jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatiin wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu chaanaalii keenya sabskiraaybii akkasumas illee laayikii immoo sheerii immoo namoota garaagaraa irratti illee akkasumas feesbuuk, teelegiraamii fi sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaarratti illee sheer godhaa. Yoo sheer godhan artistii keenya jaalatamaa artist Andu'aalem Gosaa sirbisaa kun akka namoota hedduu bukkee gahuullee kan isa gargaarudha jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu laayik sheer gochuun jalqabaa isiniin jennaa gara viidiyootti isin dabarsu. Egaan akkuma hundi keessaniyyuu beektan artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Andu'aalem Gosaa uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu qabaa jechuudha. Egaan akkuma beekamu hundumti keessaniyyuu artistii jaalatamaa kanaa fi beekamaa kana uummata Oromoo bukkeetti sirboota garaagaraa akkasumas illee keessumaayyuu dhiyeenya kana immoo albama bareedaa albama ayyaantu jedhu albama bareedaa illee baasee ture jechuudha. Artistiin keenya kun otoo haati warraasaa hin boqotiin dura jechuudha. Erga haati warraasaa boqottee kaasee immoo artistiin kun erga gadda isaadhaaf jedhee wantoota odeeffannoo garaagaraadhaaf jedhee gara muuziqaa kanarraa fagaatee ture jechuudha. Artistiin keenya kun erga miidiyaa irraa fagaatee immoo gara waggaa tokkoo fi walakkaatti illee siqaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan artistiin keenya kun amma sirba haaraa tokko qabatee akka dhufaa jirullee beeksifatee ture jechuudha. Kanaan dura keessumaayyuu dheengadda kana gaafa dhiifama gaafatee ture tokko ammas dhufee sirba haaraadhaan illee akka dhufullee dubbatee ture jechuudha. Daawwattoota keenya yoo viidiyocha dhaggeeffatanii ta'e egaan artistiin keenya kun sirba mata dureen isaa kuullee kan jedhu sirbichi baay'ee bareedaa fi hedduu kan nama hawwatu kan ta'ee fi uummata Oromoo bukkeetti illee jaallatamummaa hedduu argata kan jedhame akkasumas illee aadaa uummata Oromoo dhibbaa kan calaqqisiisudha jechuudha. Sirbi kun aadaa ammayyaa bareechee aadaa Oromoo fi ammayyaa walitti qabamee haala shubbisaallee haala yeedaloosallee haalli walaloosallee hedduu kan namatti toluu fi baay'ee miidhagaa kan ta'e qabatee dhufaara jechuudha. Egaan daawwattoota keenya yooma dhufaa fi eessatti dhufaa kan jedhuu fi akkuma beekamu artistiin keenya kun YouTube chaanaalii mataa isaatii erga banatee tureera jechuudha. YouTube chaanaalii mataa isaa irratti akka dhufu beekamaadha jechuudha. Artistiin keenya kun kanaafuu YouTube chaanaalii isaa dhaqaatii subscribe godhin jiraatan subscribe godhaa kan hin dhufu immoo torbee kana gidduu pilaan godhee dhufuuf jira jechuudha. Artistiin keenya kun kanaafuu torbee kana gidduutti eegaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya artistii jaalatamaa kanaan mee akkam jettu warroonni akka inni hafee dhufu barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessuun dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo akkasii yoo barbaadan immoo YouTube chaanaalii keenya kana subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo kan biraan walitti deebinutti makiyyaan nagaatti.